Haacaaluu Hundeessaa erga of biraa dhabne waggoota 5 guunnee jirra. Oromoon erga ilma isaa qaalii kana dhabe osuma boo'ee imimmaan lolaasuu osuma gaddaan boquu gadi cabee deemuu kunoo waggaa 5 guutuu lakkoofsisaa har'a ga'eera. Bakkalchi aartii Oromoo osoo akka kormaa barooduu, osoo akka qeerransaa caraanuu, osoo fiigee bakka kaatuuf hin ga'in, osoo sirbee hin quufin, osuma uummanni Oromoo fi dinqisiifattoonni isaa dhaggeeffatanii isa hin quufin, osoo qaroon uummata Oromoo isa waliin jarjartuu Finfinnee lafaa nurri Oromoo itti ciniinametti qarriffaan eebbisaa addunyaa nyaate isas dabalate. Haacaaluu Hundeessaa lubbuu du'aatuu inuma qaba jedhee namni tasa yaade hin turre. Haacaaluun waltajjii sirbaa fi maayikiin inuma wal obsa jedhee namni tasa tilmaames waan jiru fakkaatu. Qaroon sammuu qaraa kan dhugaa dubbachuu irraa tasa duubatti seesne danda'ee inuma callisaa nutti fakkaanne. Garuu callisee biyyee biyya abbaasaa araddaa handhuurri isaa itti awwaalamte biyyee biyya Amboo erga uffatee afaan qabatee waggoonni 5 dabareen lakkaa'amaniiru. Dirqii waan naman goone qabduuti Haacaaluu sirba isaa miti haasofni isaatu akka lallaba haasawa caffitaa ichaatti dhaggeeffatamu kayyoo dubbatu akka itti dubbatan beekuu fi dubbiin illee irraa bareedu kayyoo waltajjii koru akka raajitti daawwatamu Oromoonis dirqama seera uumaa itti taanan obseera. Haacaaluunis kan gaafa dhugaa Oromoo dubbatu akka lubbuu du'aa of keechaa qabu iyyuu hin beekne kan saba isaa Oromoo malee ayyaanni isaa hin tolle dirqama itti taanan sagalee isaa bilbila sana saba isaa dhuffatee calliseera. Egaa kan jabaatetu harkaa nama qabaatii qaamoleen wal malee hin tolle Haacaaluu fi Oromoon itti badus itti qorrus wal obsaniiru. Gaafa rakkoo Oromoo gaafa dhugaa Oromoo namni ifatti gadi ba'ee sagalee isaa ol fuudhee lallabu ilma dhugaan saba isaaf birmatu teechuun farreen Oromummaa Addis Ababaan waxabajjii 29 bara 2020 Haacaaluu Hundeessaa nyaatte. Qeen waltajjii qabsoo Oromoota Amboo ilma jabaa akka rasaasa dhuka'ee dhageettii qabu kana deechee guddiftee Oromoo fi hawaasa addunyaa guutuuf gumaachite. Haacaaluunis akkuma lafaa ba'een safuu fi duudhaa uummata isaan qaramee hadhaa gidiraa fi roorroo saba isaarra gahaa jiru karchallee Ambootii hanga Qaallittiitti dhadhamaa guddate. Sababa eenyummaa isaatiin ijoollummaa isaarraa ulee sirnicha hamaa kanaatiin gadi tumamaa manneen hidhaa gadadoo garaagaraa keessatti qoraafamaa addunyaa aartiitti makame. Garba aartis daakuu eegale. Addunyaa aartii keessatti qaawwa guddaa ittiin dhugaa fi sagalee uummata isaa ittiin dhageechisu farda muuziqaa yaabbatee gulufuu galma isaa godhate. Hidhame jedhee reebame jedhee dhugaa jiru dubbachuuf afaan isaa sirbarraa gadi hin teenye. Sagalee saba isaa ta'ee lallabaa ture. Uummata isaa tokko gochuuf humna qabuun waakkii tokko malee gumaata galaa sabaaf ta'u gumaachaa ture. Goota gaafa dhibdee saba isaa boonsisu kan goomattuu Oromoo inaafsisu ture Haacaaluun gaafa lubbuun jiru san. Qallayyoon akka feerroo urjiin artistoota Oromoo Haacaaluu Hundeessaa albama isaa sanyii mootii jedhuun bara 2001 akka lakkoofsa Itoophiyaatti uummata isaa Oromoo guutuu wal bare. Ga'umsi fi bilchinni isaa saba Oromoo bira dabree orma birattuu kan ol ka'ee mul'ate gaafasuma ture. Sirboota isaa walaloo fi yeedaloo ajaa'ibaatiin qindeechee qalbii ilmaan namaa akka malee kan fudhate Haacaaluun bilchinaa fi ergaa isaatiin dhageettii fi beekamtii addaas uummata Oromoo bira darbee uummata guutuu addunyaa birattis horachuu danda'eera. Keessumaayyuu gaafa waltajjiiwwan muuziqaa gurguddoon jiran artistii akka qorichaatti barbaadamuudha. Waltajjiin muuziqaa inni irra jiru miidhaginaa fi simboo addaa horata. Faayi muuziqaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa abbaa albama 3 fi sirboota qeenxee hedduuti. Yeroo baay'ee sirboota isaa qeenxeen haala yeroo hawaan isaa keessa jiru irratti hundaa'uun uummata isaaf sagalee ta'aa tureera. Keessumaayyuu sirboonni isaa roorroo fi dararaa sirna biyyattii bulchaa jiruun saba isaarra gahaa turu irrattii fi ijaarsa tokkummaa saba Oromoo irratti kan xiyyeeffatan turan. Sirboonni Haacaaluu Hundeessaa walaloo fi yeedaloo ergaa fi mi'aa addaa qabaniin kan hojjetama waan ta'aniif Oromoo bira darbee saboonni afaan Oromoo hin dhageenyeyyuu akka malee jaallatu. Haacaaluun bakkalcha aartii Oromooti. Nama umrii isaa dargaggummaatiin maqaa fi hojiinsaa akka faajjii walabummaatti ol ka'ee samii keessatti mul'ateera. Artistiin ijoollummaa isaatiin laphee saba isaa seene kun sababuma dhiibbaa siyaasaa hamaan uummata Oromoo irra tureen barnoota isaa kutaa 12ffaa keessaa hidhamee waggoota 5f mana hidhaa Karchallee Ambootti dararaan dabarse. Gaafas umuriin isaa kan hidhamuuf hin geenye ta'ulleen hidhamees cal jedhee osoo hin taa'in achuma keessattis sirbaa akka turetu himama. Akkuma waggoota 5 guutuu hidhamee boodarra bilisaan gadi dhiifameenis kaasetta isaa jalqabaa baasee uummata isaa wal bare. Haacaaluun biyya keessaa fi biyyoota addunyaa hedduu irras naanna'uun konsartiiwwan muuziqaa garaagaraa hedduu qopheechuun artistii aartii Oromoo addunyaatti mul'isuu keessatti qooda isaa ga'umsan baachaa turedhas.
Artistii jaalatamaan kun artistoota lafaa dhufoo gargaaree guddisuu fi namoota rakkatoo ta'anis nama gara laafummaan hamma humna isaatti gargaaras turedha. Ilma sabaa rakkataas harka qabaa jiraatee darbeedha. Haacaaluu Hundeessaa bara uummanni Oromoo fincila diddaa xumura gabrummaa sababa maastar pilaanii Finfinneetiin ka'een miidhama saba isaarra gahaa ture sagalee ol kaasee lallabaa ture. Geeraraa fi sirboota isaa hedduunis qeerroo fi qarree Oromoottis onnee horuun boba'aa anniisaa qabsoo hawaasichaas ta'aa tureera. Ga'umsa Oromoon biyya tana ijaaruu fi tiksuu keessatti qabu irrattis ifatti ilma lallabaa turedha. Oromoon akkuma tolee biyya tana tiksee asiin ga'ee gaafa hammaates biyya tanaaf badii ta'uu akka malu sirboota isaatiin akeekaa ture. Baruma kana keessa konsartii guddicha lammiif mata duree jedhuun galma barkumee booletti qophaa'e irratti argamee geerareen booree uummata isaa hidhachiisuu danda'eera. Guyyaa kana ayyaanni sirbaa Haacaaluu irra bu'e dargaggeessa dhiisetti jaarsaa jaartii maraache jechuun ni danda'ama. Dhaamsi waltajjii sana irratti inni dabarse kan firaaf alagaa Oromoo mara afaan qabachiise mata duree haasawa bara sanaas ta'ee ture. Guyyaa galaa xiiqii Oromootti guduunfe guyyaa ammoo warri gooftolii OPDO mataan gadi cabe ture. Warri gaafsan biyya bulchaa turan akkamiin maqaan Arat Kiiloo fi Maqalee kaa akkamittiin tamsaasa miidiyaa kallattii irratti bahee qeerroo ka'ii Arat Kiiloo gali jedhanii OPDO fi miidiyaa OBN'ttis ija akka babaasan godhee ture. Sirboota qeenxee hedduu gadi dhiise keessaa ilaal galootuu fi jirraan kanneen waqtii baay'ee murteechaa ta'etti bahanii fi jaalatamummaa addaas argatanidha. Bifa sookoo fi sorgootiin ergaa fi dhaamsi sirboota kanaan dabarfaman akka malee jaalatamummaa argataniiru. Ibsaan aartii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa haga gaafa du'aan jiruu dachee tanaatti nagaa dhaammatee sokkuutti nama guyyaa tokko boqonnaa fi sodaa tokko malee uummata isaaf jiraachaa turedha. Haacaaluun abbaa bultii, abbaa ijoollee dubara sadiis ture. Duuti artistii kanaa du'a seenaa saba isaatti dhiisee darbee du'a gara nyaattedha. Haacaaluun jabaa diinni itti naafuu fi goomatu kan sabni isaa garuu ittiin kabajamee fi ittiin boonudha. Ejjennoo fi jechoomina eenyummaa isaa irratti qabuun ofitti amanamummaa fi gootummaan isaa warreen ija gaariin Oromoo hin laalleef inaaffaa ta'uunsaa hin hafne. Osuma halkanii fi guyyaa itti aadanuu, osuma ilkaan itti qaratanuu, magaalaa Finfinnee keessatti yaaliiwwan adda addaa hedduun odoo irratti taasifamanuu taan lolaan taan malaan jala bahaa osuma jiruu hamtuu tana dhiibaa jiruu waxabajjii 29 bara 2020 guyyaa wixataa halkan haala haga ammaattuu eenyufiyyuu ifa hin taaneen lubbuunsaa rasaa sadiinatiin dabarte. Gaddaa fi qilleensa hamaa laphee Oromoo maraarratti dhiisee keechaa sokke Haacaaluun ilmi Hundeessaa Boonsaa du'a isaa homtuu amanuu hin dandeenye. Hunduu of gaafata, namas gaafata. Garuu deebiin tokkichuma. Haacaaluun deebiin taane bakka ittiin naman galchitu kaa hamtuudha. Biyyeen deebiin qabdu nyaachuu malee. Duuti nama jabaa biyya ajjeesaa akkuma jedhamu du'a Haacaaluu barii Oromoon guyyuma tokkoof illee gammachuu argateen beeku. Guyyuma guyyaan gaddarratti gaddumatuu dabalamaa fi oolaa bulee. Hidhaa ajjeechaa barbadaa'uu qabeenyaa boo'icha haadholii fi manguddoo Oromoo malee aagaa arganii dhagahuun ni hafe. Toltuun dhagaamuun ni hafte. Silas jabaa biyyaa dhabanii nagaa maaltu jiraree sanuu Haacaaluu Hundeessaa. Guyyaa Haacaaluun wareegame bariirraa kaasee miidhawwan Oromoon akka sabaatti keechummeeche waan laayyootti lakkaa'amanii dhumanii miti. Kasaaraan karaa siyaas-diinagdee, nageenya fi tasgabbii, miidhaan xinsammuu fi hawaasummaa saba Oromoo mudate kan seenaa keessattuu dhagaameen beeknedha. Mootummaan biyyattii bulchaa jiru battanuma sanatti waraana qabu kallattii hundatti facaasuun uummata gooluu fi dararuutti ka'e. Hayyoonni siyaasaa dhageettii qaban kan akka obbo Jawaar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Hamzaa Booranaa akkasumas hooggantoota ABO dabalatee hayyoonni fi qeerroowwan lakkoofsan kuma hedduutti lakkaa'aman, hidhaman, reebaman, irbaata rasaasaa ta'an, qaamaa qalbiinis itti miidhaman. Abbootii fi haawwoleen Oromoo imimmaan isaanii harcaasaa du'aa awwaallachaa madoo isaanii wal'aannachuun dirqamatti ta'e. Du'a Haacaaluu Hundeessaatiin biyyi Itoophiyaa tasgabbii dhabde, impaayirri dharaan ijaaramte tun jiguuf bitaa mirgatti raafamte. Waajjiraaleen paartilee siyaasaa Oromoo saffisuma sanaan bakka jiran marattuu cufaman, bakka buutonnis hidhaman, qeerraa ari'aman. Namoonni siyaasaa Oromoon lafaa qabu hunduu tokko osoo lafatti nafin duguugamanii mana hidhaatti guuraman. Miidiyaa guddichi seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qabu OMN battaluma sana qabeenyi Finfinnee qabu hunduu jalaa saamamuun cufamee ugguramee gaazexeessitoonni isaas hidhaatti darbataman. Sagalee uummata Oromoo ukkaamsuuf yaaliin hin jirres godhame. OMN garuu luka lamaan dhaabbatee waan tureef akka isaan yaadan hin taane luka isaa Ameerikaadhaa qabuun imala isaa itti fufe har'as sagalee uummata Oromoo ta'ee argama.
duuti Haacaaluu Hundeessaa biyyattii raase, Oromoo dallansiisee daandiitti baase, karaa jiru mara cufsiise, biyyattii hudhee qabee afuura baafata dhoowwe, Oromoonis boo'ee boochisee iyyee mankaraaree gaddus garuu ilma isaa Haacaaluu galfachuu hin dandeenye. Duuti nama guddaa gudduma nama dhiba akkuma jedhan kan wareegama goota kanaas waan biyya wallaalchisee aga har'aatti akka sabaattuu hibboo hiikaa hin qabne ta'ee hafe. Dhugaan du'a ilma mararaa kanaa ifa taatee mul'attee kan hin jedhamne kunis Oromootti gubaa faanaa itti ta'e. Biitti tun jabaa Oromoo kana dharaan nyaattus haga ammaatti nagaa tokkollee hin arganne akkuma roga maraanuu booroftee raafamtetti jirti. Haala kanaan fuulduras waan nagaan mana ishii seenuuf fakkaatu. Kaleecha sayyoota siyaasaa fi gootota Oromoo hedduu galata dhoowwattee qarriffaashii keecha buufattee nyaachaa turte. Har'as qarriffaan sun akkuma artistoota Oromoo Eebbisaa Addunyaa, Usmaayoo Muusaa fi warra kaan nyaatte Daadhii Galaanii fi Haacaaluu Hundeessas itti dabalateera. Duuti Haacaaluu Hundeessaa fi Daadhii Galaan bara Oromoon injifannoo wareegama meeqa itti kaffalee dhiiga ijoollee isaa fidetti ta'uunsaa waan akka malee nama dheekkamsiisu. Duuti ilmaan qaaliiwwan kanneenii Oromoof quuqqaa cinaacha jalaa fi caba qalbii ta'us warra jiraachuu Oromoo jibbuuf garuu gammachuu ta'uunsaa hin hafne. Kan ta'es ta'u Oromoon ilmaansaa dhabeera. Isaanas deebii waan hin taaneef Rabbiin tarree wareegamtoota haqaatti isaan haa dabalu jenna.